Itoophiyaan ulaa galaanaa ni argatti. Qaamonni Itoophiyaan ulaa galaanaa akka hin arganne hojjetan eenyufaadha? Akkasumas Itoophiyaan eega nagaa hin argatiin waggaa 8 oliif waraana biyya keessaatti fufe sababa eenyuutiin kanneenii fi dhimma haala yeroo torban kanaa keessumattuu waraana TPLF fi mootummaa jidduutti jalqabameen waraanni kun garamitti deemaa jira kaja'u xiinxala gabaabaa odeeffannoo wajjin wal qabattuun dhiyeessina. Harka fuune akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Lammii Miidiyaa. Nagaa fi salaamni keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannootiin haala yeroo irratti hundaa'uudhaan isin biraan geenyu tokko lama jennee jalqabneeti jirra hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa afeerraa teenya. Torbee kana Itoophiyaa keessatti ajandaalee gurguddaa lama kan mul'ate yoo ta'u, tokko ajandaa lola TPLF Tigraayitti jalqabde yoo ta'u, inni lammataa ajandaa hariiroo dippiloomaasii gama ji'oopolitikaatiin Itoophiyaan dhimma buufata galaanaa argachuu ilaalchiftee biyyoota ollaa Eertiraa, Soomaaliyaa, Jibuutii wajjin maal fakkaatti kaja'u yoo ta'u, jalqaba irratti ajandaa lola kaabaa kan TPLF kaafte gabaabsinee kan isin biraan geenyu ta'a. TPLF waggaa 3 dura eega lola kaabaa kaafteen booda waliigaltee Piriitooriyaa biyya Afrikaa kibbaatti mootummaa federaalaatii fi hooggantoota TPLF jidduutti mallattoo itti kaasuudhaan waliigaltee mallattoo itti hojiirra haa ooltu jechuudhaan mootummaa gaafachaa turan. Egaa waliigalteen Piriitooriyaa mallattoo itti pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ta'e kan mudame obbo Geetaachoo Raddaa itti aanaa dhaaba TPLF yoo ta'u, san dura odoo hin jalqabin Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dursaa dhaaba TPLF pirezidaantii turuun ni yaadatama. Haa ta'utii ammoo eega pirezidaantiin bulchiinsa yeroo dhaaddachaa obbo Geetaachoo Raddaa ta'een booda Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el TPLF keessatti shiraxatuun bulchiinsa naannichaa dhaabsisuu irratti hafuura fudhateen beeku. Jalqabas TPLF sababii lola banteef olaantummaa biyyattii keessatti qabdu deeffachuuf waraana raayyaa ittisa biyyaa qophii tokko malee ofirraa quba hin qabne irratti duubaan daguudhaan lola irratti labsuun lubbuu dargaggoota qaalii biyya isaanii tajaajiluuf raayyaa ittisa biyyaa ta'uun dirqama isaanii bahuudhaaf Tigraay adda giraatti Aksumii fi daangaa Tigraayitti isaa akka turan lubbuu isaanii harcaasuun ni yaadatama. Lolli waggaa lamaaf itti fufe ibidda TPLF qabsiiftee deebisee lubbuu uummata Tigraay qulqulluu kumaatamaan lakkaamus harcaasuu fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasaa turuun ni yaadatama. Balaa TPLF dhalchiteen deebisee mataa isii uummata isiitii fi uummata naannichaa gidiraa kan agarsiise waggaa ta'u, TPLF cubbuu waggoota 27 oliif uummata Itoophiyaa irratti hojjechaa turan waggaa 8 dabranii fi waggaa 3 kana keessa gara uummata Tigraayitti naannessitee nageenyi Itoophiyaa keessa akka dhabamuuf lolli lubbuu kumaatama galaafatee akka dhaabbatuuf jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kibbaatti waliigaltee mallattoo itus hooggantoonni TPLF kanneen olaantummaa baran TPLF keessatti jeequmsa keessoo kaasan itti fufan. Waraanis pirezidaantii naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa naannicha tasgabbiin hoogganuu jalqabee irratti duuluu fi mormuu itti fufan. TPLF bakka lamatti qoodamuun gareen tokko dursaa dhaabichaa kan yeroo ammaatti Tigraayitti waraana kaasaa jiru Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan deeggartu waggaa ta'u, gareen tokko ammoo itti aanaa dhaabichaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun hoogganaa ture obbo Geetaachoo Raddaa deeggaruu itti fufan. Waldhabdee keessoo isaanitti uumameen obbo Geetaachoo Raddaa dhiibamee aangorraa kaafamuun gara mootummaa federaalaatti baqate. Eegasii nama fedhinnaa TPLF guutuu jaamee yaadamu Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa gara aangoo pirezidaantummaatti fidan. Jeneraal Taaddasaan mootummaa federaalaa wajjin wal tahee tasgabbii naannicha keessatti buusurra gara TPLF goree mootummaa mormuu itti fufe. Waldhabdee TPLFtiin murni tokko obbo Geetaachoo Raddaa wajjin fottoqee magaalaa Finfinnee dhufe. Garee waraanaatis warri obbo Geetaachoo Raddaa deeggaru waraana TPLF irraa fottoquudhaan naannoo Affaar seenuun TPLF mormuu itti fufan. Dargaggoonni fi murni TPLF Geetaachoo Raddaa wajjin Finfinneetti baqatan paartii haarawaa Simireet jedhamu hundeessuun hayyama boordii filannoo biyyaalessaa irraa argachuun filannoof galmaa'uun paartii kana obbo Geetaachoo Raddaa hoogganamuun itti fufan. Waraanni TPLF irraa fottoqee adda deemokiraatawaa Tigraay jechuudhaan Affaaritti leenjii isaanii itti fufan. Waraanni kunis qajeelfama obbo Geetaachoo Raddaa irraa kan fudhatu yoo ta'u, kaayyoon waraanaa olaantummaa garee TPLF cabsuun TPLF obbo Geetaachoo Raddaatii fi gareen isaa aangoo dhaabicharraa buusuun ari'uun balaa itti dhufteef sababa kan ta'e waggaa ta'u, obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa wajjin wal ta'uudhaan waajjira ministeera muummeetti gorsaa ministeerota Afrikaa ta'uun muudamuudhaan
mootummaa wajjinis walii galtee uumuudhaan itti fufe. Taateewwan kun hundi daran kan isaan buufachiise murni olaantummaa bare walii galtee Piriitooriyaa hojiirra haa oolu jechuudhaan walii galtee Piriitooriyaa cabsuu ifumaaf itti fufan. Kanaanis Tigraayitti baajata mootummaan federaalaa misoomaaf ramadu leenjii waraanaatiif oolchuudhaan odoo buqqaatonni qe'ee isaaniitti hin deebiin daangaa naannoo Affaar cabsanii seenuun dhukkaasa banan tarkaanfii mootummaan Affaar fudhatee fi haleellaa diroonii yeroo tokkootiin baqatanii if duuba deebi'an. Ji'a lama booda ammas waraanatti deebi'uudhaan dhiyeenyatti Tigraay Salaamaattaa daangaa naannoo Amaaraatti dhiyaachuun naannoo laga Takkazee fi Walqaayitti dhukkaasa banan. TPLF lola mootummaa Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye waan amantuuf saniin duratti mootummaa Shaabiyaa fi hidhattoota faannoo wajjin walii galuudhaan lola deebisanii jalqabsiisuuf qophii taasisaa turan. Mootummaan Eertiraa harka dheeraa Masriitiin deeggaramee TPLF fi faannoo kan deeggaraa jiru yoo ta'u, gama humnoota faannootiin hooggantoonni faannoo guuza mootummaa Eertiraa kanatti dammaqan karaa nagaatiin mootummaatti harka kennachuu filatan. Gareenis tarkaanfii mootummaan fudhatu dandamachuun ulfaannaan harka kennachuuf mariif dhiyaachuu filatan. Hooggantoonni faannoo Zamaana Kaasee fi Iskindar Naggaarraa kan hafe kanneen muuxannoo waraanaa qabanii fi jajjaboo ta'an mootummaa waliin marii jalqabuun keessaan galuu humnoonni faannoo guutumaan guututti kan dadhabsiise hoggaa ta'u, gama kanaan TPLF fi faannoo irraa abdii kutatuu kan agarsiifte ta'uu isaati. TPLF waraana mootummaa Eertiraa gama daangaatiin afirrachuun xiyyeeffannoo argachuuf Tigraay fi daangaa naannoo Amaaraa hundatti lola labsanis ministeerri muummee guyyaa TPLF xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa argachuuf lola bantutti hooggantoota biyyoota ollaa pirezidaantii Jibuutii fi Soomaaliyaa afirrachuun eega piroojeektii guddaa Shaballee eebbisiisuun daawwannaa ba'aa Itoophiyaatti taasisaa oole. Ministeerri muummee hooggantoota biyyoota keessumattuu kanneen tarsiimoo ulaa galaanaatiif murteessoo ta'an pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Gelle pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Afeeruun eebba piroojeektii irratti akka hirmaatanii fi marii qabeenya waliin qooddachuu taasisuun hariiroo Masriin Jibuutii wajjin uumte keessumattuu kan buufata doonii Jibuutii Dooraalee irratti buufata raajaaruuf karoorfatte dippiloomaasii Eertiraa fi Masriin Soomaaliyaa fi Jibuutii waliin qaban ija shakkiitiin akka ilaalan kan taasisu ta'uu isaati. Kana malees ministeerri muummee Dr. Abiyyi yeroo TPLF xiyyeeffannoo argachuuf lola bantutti ibsa ministeera muummee eegaa turanitti akka waan hin dhaga'initti herreega faannootii fi waraana bilisummaa Oromootiin baay'isuudhaan ajandaa biroo itti fufuun ammas TPLF jaboo aarsuudhaan ariitiidhaan lola itti fufuun miidiyaaleen addunyaa hedduun akka gabaasan taasiseeti jira. Haa ta'uutii malee tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhateen TPLF yeroof if duuba deebitullee ammas lola kan itti fufsiisuuf meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humna waraanaa hedduu gara daangaa naannoo Amaaraatii fi Affaaritti sochoosaa jiraachuun mul'ate. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana TPLF irratti fudhateen hidhattoonni Shaabiyaa 8 kanneen waraana TPLF itti makamanii fi hidhattoonni TPLF 17 walumaa galatti hidhattoonni 25 raayyaa ittisa biyyaatiin booji'amuu isaanii karaa oduu lammii miidiyaatiin gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma egereen TPLF waraana Shaabiyaa guuza yaammachuun biyya alaatii kanneen mootummaa Itoophiyaa mormaniin deeggaramanii lola labsuu yoo ta'u, hayyoon lola kana waa lama kan of keessa qabu hoggaa ta'u, inni jalqaba Itoophiyaa keessatti nageenya dhabamsiisu mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuudha. Inni lammaffaan waraana Shaabiyaatiin deeggaramanii deeggarsa faayinaansii fi meeshaa waraanaa Masriitiin mootummaa Itoophiyaa kuffisuun olaantummaa kaleessa baranitti deebi'ee hoggaa ta'u, Shaabiyaan ammoo waa lamaaf TPLF kan deeggartu yoo ta'u, kaayyoon ijoon Shaabiyaan TPLF deeggartuuf inni jalqaba mootummaa Itoophiyaa haala kanaan ajandaa ulaa galaana diimaa kaasee kan itti fufu yoo ta'e, dhumarratti gama waraanaatiin buufata Assaab qabachuu danda'a jettee waan sodaattuuf, inni lammaffaan ammoo kaayyoon Masrii galmaan ga'uuf misoomaa fi guddina Itoophiyaan amma jalqabde gufachiisuuf keessumattuu karaa piroojeektiilee gurguddoo akka hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fa'aa wajjin kan wal qabatu yoo ta'u, Masriin ammoo deeggarsa kan karaa Shaabiyaa fi dippiloomaasiitiin kan raawwattu ta'uu isiiti. Gama biraatiin TPLF humnoota mootummaa Itoophiyaa morman keessumattuu kanneen finciluun ala ta'anitti fayyadamuun mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuu yoo ta'u, akka fakkeenyaatti dhiyeenya wallabdee Itoophiyaa fi Eertiraa kaasuun ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad obbo Gaddoo Andargaachoo akka ragaatti kaaseef gadduun deebiin kenne ministeera muummee kijibsiisuuf waan iccitii biyyaatii gad dubbachuun deebii kennuu karaa gabaabaa mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuu kana keeku yoo ta'u, gama tokkoon ammoo ibsa ministeera odeeffannoo Eertiraa kanneen kan wal fakkaatuun deebii kennuun isaa gama deeggarsa mootummaa Eertiraa kan agarsiisuu fi TPLF cinaa dhaabbachuu kan mul'isu hoggaa ta'u, fakkeenyi biraa ammas xiinxalaan siyaasaatii fi Daarektarri OMN ka ture obbo Jawaar Mohaammed wajjin hariiroo uumuudha. Kunis obbo Jawaar Mohaammed obbo Gaddoo Andargaachoo fi aktivistii Tigree obbo Alulaa Salamoon fa'aa wajjin marii taasisuun alatti illee
dhiyeenya dubbii ministeerri muummee Dr. Abiy dubbateef yaada obbo Gadduu kan deeggaruu fi gama TPLF goruudhaan akka waan quuqama uummata Tigraay fakkeessuudhaan gama sooshaal miidiyaa isaatiin yaadni inni kenne ammas tokkummaa mormitoota alaa deeggarsa TPLF kan agarsiisu hoggaa ta'u gama kanaan mootummaan Itoophiyaa maal gochuu qaba ulaa galaana argachuuf mootummaan Itoophiyaa murtee kamirra ga'ee haja'uu fi odeeffannoo teenya biraatiin kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha oduu fi odeeffannoon teenya Lammii Miidiyaa guyyaa guyyaan akka isin bira geessuuf chaanala Lammii Miidiyaa subscribe share gochuun yaada keessan karaa koomentiitiif nu qooduu hin dagatinaa isiniin jecha nagaatti.